Kabajamtootaaf hordoftoota TV kanaan nagaan Waaqayyoof jiraataa biyya jirtanitti mana jirtan hundumaatti isin haa ga'u attam jirtu baga nagaadhaan dhuftanii Waaqayyo sanu eegee nu geggeessee har'aan nu ga'eef galanni ulfinnoo qubaana ta'u maqaan isaa bara baraan eebbifamu sagantaa keenya maqaa abbaa kan ilmaa kana fuura qulqulluu sadan Waaqayyo tokkoon jalqabneerra har'ammoo luba gaaddisaa qabadhee isiniif dhiyaadheera lubaa baga nagaadhaan dhuftanii baga nagaan nu eddanii Ameen ameen maqaan Waaqayyo haa ulfaatu egaa Waaqayyo akka kanatti walitti nu qabeera haala nu bijeessee yeroo nuuf kennee bara nuuf kennee haala hundumaa keessatti nu wajjiniin ta'ee halkan keenyaaf guyyaa keenya keessatti nu wajjiniin ta'ee nu gargaare Waaqayyo biyya lafaa akkasumaan jaallatee ilma isaa tokkicha hamma kennutti jedhamee akkuma caafame ilma isaatiin isa nu jaallate ilma isaa isa nuuf erge Waaqayyoof galanna ta'u egaa yeroo keenya Waaqayyootti dabarsinee laannaa sheerii gochuun irraanfatinaa jaalala Waaqayyootiin isin gaafannaa saba Waaqayyoo dubbiin kun dubbii jireenyaati dubbiin kun dubbii furmaataati dubbiin Waaqayyoo waan ta'eef hundumtuu dhaga'uun kan isaaf maludha sabni keenya dubbii kana dhaga'ee gara Waaqayyoo akka dhufuuf Waaqayyoon akka barbaaddatuuf sheerii gochuun hojii Waaqayyooti kanaaf sheerii gochuun dadhabinaa gooftaan isin haa eebbisu amma kadhannaa yeroo keenya Waaqayyootti dabarsinee laanna yaa Waaqayyo abbaa keenya galanni siif haa ta'u ulfinni siif haa ta'u hooqubaan siif haa ta'u saganni siif haa ta'u nu eeddee nu tiksitee jireenyatti nu jiraachiftee halkan keenyaa guyyaa keenyatti darbitee bobaa kee jalatti nu qabattee namarraa nu goote nu baattee asiin nu geesseettaa galanni siif haa ta'u nu baattee asiin nu geesseettaa maqaan kee bara baraan haa eebbifamu jaalalli kee guddaadha araarri kee guddaadha gooftaa koo araara keetiif si haa galatu gargaarsa keetiif si haa galatu eegumsa keetiif si haa galatu si qabaannee homaan dhabnee galanni siif haa ta'u si waan manneen nu jalaafnee galanni siif haa ta'u ganama kana yaa gooftaa warra isaan biraa galgala ta'eefis galgala kana yaa gooftaa ati kottuu gidduu keenyatti argami bantii waaqaa nurratti haa banamu ibidda hafuura qulqulluutiin garbicha kee tuqi afaan godhadhu ittiin dubbadhu garaa keenyatti dubbadhu yaada keenyatti dubbadhu dubbiin isaan dhaga'anii jireenya isaanii wajjiniin waan waliin fudhataniif isaaniin gargaarre jedhamee akkuma caafame maqaa Yesuus Kiristoosiin dubbiin kee jireenya keenya keessa dhufe hojii akka hojjetu jireenya keenya wajjiniin akka wal simatu akka wal fudhatu akka dubbiin kee yaa gooftaa inni nu dhageenye gabatee laphee keenya irratti nu caafame yeroo hundumaa isa yaannee isaan akka adeemnu isaan akka jiraannu maqaa Yesuusiin dubbiin kee nu haa gargaaru dubbiin kee nu haa fayyisu dubbiin kee nu haa haaressu gooftaa koo dubbiin kee hin haaressa hin fayyisa caba fayyisa madaa fayyisa gooftaa koo dubbii kee ergitee yaa Waaqayyo warra dhiidhaman akka hiiktu dubbii kee ergitee warra dhukkubsatan akka fayyistu dubbii kee ergitee warra dukkana keessa jiru ibatti akka baaftu yaa Waaqayyo dubbii kee ergitee hojii seexanaa akka diigdu ganama kana si kadhanna galgala kana si kadhanna yaa Waaqayyo gooftaa nu biran darbin ilma Waaqayyo utuu ija keenya utuu laphee keenya banin nu biran darbin maqaa Yesuus Kiristoosiin haala jiru keessatti nu dhiisin nu baasi harka keenya nu qabi galanni ulfinni siif haa ta'u kanaaf gara keetti dhiyaanne kanaaf fuula kee dura jirraa gooftaa koo si barbaannaa nu argami galgala kana gooftaa koo hin gootaa irraa wattaa galanni siif haa ta'u kanaan kan mormu gooftaa diinni yaa gooftaa kanaan mormu akka nuyi dubbii kanan dhageenyeef dubbiin kun yaa gooftaa gara keenya kan geenyeef kan daangessuu barbaadu hojii ammeenya isaati qabatee summii isaa qabatee yaa gooftaa kanas ba'e humna maqaa keetiin hidhame waaqni lafarraa akka fagaatu nurraa kan fagaate haa ta'u maqaa Yesuusiin fagaate haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoosiin iddoo nuyi jirru hundumaatti hafuura keetiin abidda keetiin ati nu marsi kottuu nu wajjin ta'i maqaa isaatiin nu jaallatte ilma kee gooftaa Yesuusiin si kadhanne ameen Hallelujah. Maqaan Waaqayyoo bara baraan kan eebbifameef kan galateeffame haa ta'u
ganama kana waaqayyo waan nutti dubbatu qaba. Hafuurri qulqulluun nu gidduu jira saba waaqayyo maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Nu gidduu jira inni seenaa jijjiiru. Nu gidduu jira inni waan haaraa godhu. Hallelujah. Yesus Kristos kaleessa sarras bara baraan isuma sana hin geeddaramu. Kanaaf maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Amma immoo faarfannaadhaan waaqeffannaa gara faarfannaattiin isin dabarsa. Jaalatu namni jaalatu iddoo ati jirtu namni dhaabatu hin salphatu. Waan ati jaalatu namni jaalatu iddoo ati jirtu namni dhaabatu hin salphatu. Akkam gaariidha waan ati jaalatu jaalachuuni. Akkam gaariidha iddoo ati jirtu dhaabachuuni. Akkam gaariidha waan ati jaalatu jaalachuuni. Akkam gaariidha iddoo ati jirtu dhaabachuuni. Akkam gaariidha waan ati jaalatu jaalachuuni. Akkam gaariidha iddoo ati jirtu dhaabachuuni. Na keessatti nalaane dhalachuun kooyyuu gatiin qabu. Wirtuu lallaba koosii si deesse koosi lallaabu. Na keessatti nalaane dhalachuun kooyyuu gatiin qabu. Wirtuu lallaba koosii si deesse koosi lallaabu. Enyoni kan fedhi ke obate waan keessaaf galu. Enyoni kan nyaara ke laalees yaada keetiin talu. Enyoni wanta atin beekne wanaara arge kan yesu. Enyoni jalqabaati kaasee seenaa kee eenyu kan barreessu. Kanke kofa sena lubu kabufo. Kanke kofa sena lubu kabufo. Kanke kofa sena lubu kabu. Amin amin maqaan waaqayyo bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Wanta waaqayyo jaallatu jaallachuun iddoo inni jiru dhaabbachuun nama yeellaasisu maqaan isaa bara baraan eebbifamu. Faarfattoota kana waaqayyo waaqarraa dachaa jireenya isaanii bara isaanii haa eebbisu jenna. Ayyaanni waaqayyo dachaa isaan irratti ta'u jenna. Waaqayyo isaan haa eebbisu. Amma gara dubbii sagalee waaqayyootti darbina. Lubaa isiniif hafuura qulqulluudhaaf hin gadhiisaa itti darbaa. Waaqayyo isin haa eebbisu fayyaa ta'aa. Dhaggeeffattootaaf hordoftoota TV kanaan biyya keessas biyya hambaa kan jirtan hunduma keessan lafa isin jirtanitti araarriif nagaan eegumsi waaqayyo isiniif haa baay'atu jedha. Akkuma kanaa obboloota yeroo kanaa faarfannaa isaaniin waaqayyoon waaqeffannee faarfataa Amaanu'eel faarfataa obboleessa keenya obboloota wajjin jiran hundumaa waaqayyo isaan haa eebbisu. Sagalee waaqayyo har'aaf kennee yeroo gabaabaa kana nu wajjin ilaallu lallabaa guyyaa tokko qofadha kuni. Waaqayyoon inni irraanfatiin waan jedhu irratti dubbadha. Waaqayyoon inni irraanfatiin uumaa kee yaadadhu waan jedhu sagalee kanan dubbadha. Har'a kana irratti dubbadha. Sagalee waaqayyo naaf kennee obboloota koo isa kanadha. Seera keessa deebii boqonnaa 8 lakkoofsa 1 kaasee jira amma 18tti yeroon dubbisu booddee argachuu dandeenya. Mata dureen isaa akkas jedha. Waaqayyoon akkan irraanfanneef gorfamuu isaanii jedha.
Waaqayyoon akka isaan hin irraanfanneef gorfamuu isaanii eewutu gorsa. Museetu saba kana gorsa. Sabi kun saba Waaqayyooti, saba kakuuti. Kutaa kana keessatti Museen saba kakuu kanatti, saba karaa adeemaa jiru kanatti wanta gurguddaa sadiitti dubbata. Sabi kun saba kakuudha, saba karaa adeemaa jirudha, saba Waaqayyoo biyya isaaf ilaale, isaaf qopheesse, isaaf yaadetti isa gashuuf adeemaa jirudha. Saba kana waa gurguddaa sadii yaadachiisa Museen. Tokkoffaa, gaggeessaa Waaqayyoo kanaan dura abboota keessaniif isiniif godhee hin irraanfatinaa. Waaqayyoo akkamitti akka inni geggeessee abboota keessanis isinis dhaloota lafa onaa keessatti dhalatanillee waggaa 40 kana keessatti dhalatanillee attamitti Waaqayyo geggeessee asiin akka fidetti isa yaadachiisa. Wanta dura ture isaan yaadachiisa. Geggeessaa Waaqayyoo geggeessaa attamii akka ta'eeti yaadadhaa. Geggeessaan Waaqayyoo adda yeroo hundumaa. Galanni isaaf haa ta'u. Akkaataatti Waaqayyo nama geggeessu adda. Karaa Waaqayyoo keessa isaan dabarse geggeessee fidee asiin isaan ga'eti akkam akka ture isan dagatinaa. Wanta kanaan dura keessa dabartan, keessa baatan, attamitti deemtanii akka dhuftanii as geessanii isan irraanfatinaa, isa hin dagatinaa jedheetu geggeessaa Waaqayyoo isaan yaadachiisa. Akkas jedha yoon dubbise gaarii. Lakkoofsa 1 kaasee amma isin akka jiraattaniif, akka baay'attaniif biyya Waaqayyo abboota keessaniif kennuudhaan kakaadhaan abdichiise sanatti galtanii qabeenya keessan akka godhattaniif isin of eeggadhaatii abboommi isaa isanarraa isin abboomu hundumaa eegaa. Biyyicha qabeenya keessan akka godhattaniif abboommi isaa isin abboomu kana eegaa. Waaqayyo gooftaan keessan gadi isin deebisee garaa keessan keessa waan ture abboommi isaa in eegduu keessan beekuudhaaf qoree isin ilaaluudhaaf jedhee karaa lafa onaa sana keessa waggaa 40 akka inni isin adeemsisaa ture yaadadhaa. Yommus namni dubbii afaan Waaqayyo keessaa ba'u malee buddeen duwwaadhaan akka hin jiraanne isin barsiisuudhaaf inni isin beelessee gadi isin deebisee kana booddee immoo mannaa isa abboonni keessan hin beekne isin soore. Waggaa 40 kanas uffati keessan isin irratti hin dhumne, miilli keessan hin hiitofne. Egaa namni ilma isaa akkuma adabatu Waaqayyo gooftaan keessan isin adabachuusaa garaatti qabadhaa jedheetu akkamitti Waaqayyo barruu isaa irratti akka isaan baate, akkamitti Waaqayyo gatiittii isaa irratti akka isaan baate, akkamitti Waaqayyo lafa onaa kana keessatti geggeessee fidee iddoo isheedhumaa, pooyintii isheedhumaa, tuqaa isheedhumaarraan akka inni ga'eeti isaan yaadachiisa. Yommuu waggaa 40 kana lafa onaa kana keessa deemtaniif wanta kanaan dura abboonni keessa nyaatanii hin beekne nyaata waaqarraa nyaattanii, mannaa isinii harcaase, dimbiriqii isinii abboomu, dhagaa kiyaa bishaan isinii baase. Waaqayyo uffanni keessan illee isin irratti hin dhumne, miilli keessan illee adeemsarraan kan ka'e hin dhiitofne. Waaqayyo namni buddeen duwwaan akka hin jiraanne isin barsiisuudhaaf jedhee qoree isin ilaaluudhaaf jedheetu waa baay'ee godhe Waaqayyo jedhe. Waan Waaqayyo lafa onaa kana keessatti godhetu isaan yaadachiisa. Kanaaf akkaataatti Waaqayyo isin geggeessee asii isin ga'e hin irraanfatinaa. Maqaan isaa eebbifamu. Geggeessaan Waaqayyo adda. Waaqayyo lafa firri hin jirretti, lafa namni hin jirretti, lafa abbaa afaadhi hin jirretti, lafa muki qabataa hin jirretti Waaqa nama geggeessuu danda'u. Ameen. Kana yaadachiisa gaa. Geggeessaa Waaqayyo isiniif godhe. Mannaa isaa abboonni keessan kanaan dura hin beekne illee Waaqayyo nyaata haaraa isin nyaachise. Maqaan isaa eebbifamu. Nyaata haaraa, nyaata isin hin beekne, nyaata waaqarraa isin nyaachise. Kanaaf geggeessaa Waaqayyo lafa onaa keessatti isiniif godhee yaadadhaa jedha. Lammaffaa irratti
Museen kan inni sabichatti mu wanta waaqayyo fuula isaanii irratti gochuu jiru mo'atti. Amma waaqayyo geggeessee fide asiin isin geera. Amma waaqayyo fuuldura keessan eebba guddaa kaa'ee jira. Waan itti galtanii hirmaachuu jettantu jirtu, wanta qabachuu jettantu jira. Murtoon waaqayyo wanti waaqayyo gochuu jiru murtoosaa isa yaadachiisa. Waan waaqayyo murteessee jiru. Biyya waaqayyo, iddoo waaqayyo, lafa waaqayyo itti isaan galchuudhaaf jedhee maal akka fakkaatuti itti hima. Aansaa eebbifamu. Fuuldura isaanii waan jiru, dura isaanii waan jiru. Maalitti akka deemaa jiran dhumiisatti miti, badiisatti miti. Haalli kan biraa yoo hime iyyuu, qilleensi kan biraa yoo haasa'e iyyuu, amma wanti isin keessa jirtan hin fakkaatu yoo ta'e iyyuu, fuuldura keessan garuu abdii guddaatu jira. Fuuldura keessan garuu eebba guddaatu jira. Fuuldura keessanii wanta guddaatu jira jedhee isa kana akka nama suuraa kaasutti, fakkii kaasutti itti hima. Lafti isaan itti galuuf jedhan iddichi maal akka fakkaatu, akka dhaqanii yommuu itti galan akka isaan gammadan, akka isaan waaqayyoon galateeffatan, saba waaqayyoo karaa YouTube kanaa, karaa FB kanaa, karaa TV kana dhaggeeffachaa kan jirtan, wanti waaqayyo nu dura kaa'ee jiru eebba guddaa. Ameen. Waaqayyo waan guddaa nu dura kaa'ee jira. Yommuu arginu gammadna, yommuu arginu galateeffatu. Amma nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Amma wanti nu keessa jiru kan biraadha waan ta'eef onaa keessa waan darruuf nutti fakkaachuu dhiisuu danda'a. Waaqayyo garuu dura keenya wanta nuti itti galateeffannu nuuf qopheessee jira. Ameen. Maqaan isaa ulfaatu. Wanta nuti solfuuf kabaju edaa waaqayyo gadi nu qabuunsaa, nu rakkisuunsaa, nu boossisuunsaa, qoree nu ilaaluunsaa kanaaf ture jennee wanta nuti itti galateeffannu waaqayyo waan guddaa dura keenya kaa'ee jira. Ameen. Maqaan isaa ulfaatu. Jira dura keenya waaqayyo aduu guddaa tokko kan ni baasu nan beekan. Waaqayyo waan guddaa tokko saba isaa dura kaa'ee jira. Hunduma keenya dura jira. Yommuu isa argine immoo galateeffachuuf jirra. Isa kanatti gaafadhee hubachiisa Museen lakkoofsa 6 kaasee egaa karaa isaarra adeemuudhaan isa sodaachuudhaan abboommii waaqayyo gooftaa keessanii eegaa. Waaqayyo gooftaan keessan biyya gaarii isa dachaansaa tulluunsaa burqaa bishaanii qabu. Biyya gaarii isa dachaansaa tulluunsaa burqaa bishaanii qabu. Ijoo bishaanii bishaan lafa jalaa qabu isiniin galcha. Biyyichi biyya qamadii, biyya garbuu, biyya mukeetii wayinii, biyya mukeetii arbuu, biyya roomaanii, biyya mukeetii ejersaa, biyya dammaati. Lakkeedha kakuu waaqayyoo. Biyya ati utuun beela'in buddeen nyaatu. Biyya ati keessatti waan tokkollee hin dhabne. Dhagaan biyyichaa sibiila qaba. Tulluusaa keessa sibiila diimaatu qottee baafta. Atis in nyaattan quufta. Biyya gaarii siif kenname sanaaf waaqayyo gooftaa kee ulfinaan hin jajetta. Ameen. Ilaa kanatu dura jira. Ameen. Biyyi dura kee jiru, lafi dura kee jiru kunedha. Bishaan qabaadha, gaarri isaa qaba. Burqaa gaarii qaba, lafti isaa bishaan qaba, sibiila qaba, albuuda qaba. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Biyyicha keessatti idumaan beela'in nyaatta. Idumaan beela'in nyaatta. Biyyicha yommuu argitu hin gammadda. Sitti tola. Waaqayyo gooftaa keef ulfina laattaa'edha. Haaleluyyaa. Dura keenya eebba guddaatu jira. Ameen. Dura keenya ulfina guddaatu jira. Kabaja guddaatu jira. Waan waaqayyo qopheessetu jira. Roomaaniin jiraadha. Qamadiin jiraadha. Garbuun jiraadha. Muki wayinii jiraadha. Lafti kee waan gaarii baafti. Ameen. Dura kee quufatu jira. Badhaadhummaatu jira. Guddinatu jira. Waaqayyo kana siif argeetu itti si deemsisaa jira. Ameen. Waaqayyo sagalee kana naaf kenneera jirana. Fuula keenya dura jira wanta guddaatu jira. Ameen. Dura keenya waan guddaa jira. Maqaan isaa eebbifamu. Museen Israa'eloota kana yaadachiisa. Saba waaqayyoo anis
isa kanan isin yaadachiisa. Ameen. Isa dhumaa isa sadaffaa akkas jedhan Museen wanta saba kana yaadachiisu abdii Waaqayyo siif qabu waan Waaqayyo siif qabu kanadha. Abdii Waaqayyo kana fakkaata. Kakuun Waaqayyo kana fakkaata. Wanta Waaqayyo dura kee kaa'ee jiru kana fakkaata. Biyyattiin kana fakkaata. Gaarri isaa kana fakkaata. Dhagaan isaa kana fakkaata. Albuuda jira. Sibiila jira. Ituma hin beela'in keessatti nyaatta. Waaqayyoon galateeffatu ulfatta. Kanatu fuula kee dura jira. Ameen. Haa ta'u malee jedha. Ergaan walitti qabu barbaada. Haa ta'u malee yemmuu achi geessu, yemmuu kan kee godhatu, yemmuu sirka galu, yemmuu itti jiraachuu jalqabdu of eeggadhu. Eeggadhu. Wantichi yemmuu dhugummaa isaa argitu, qabatamaan yemmuu argitu, sirka yemmuu galu, itti jiraachuu yemmuu jalqabdu, keessa yemmuu seentu of eeggadhu. Hin qoqqobata gaa. Hin qoqqobata. Diniina wajjin kakuu kanatti dubbata. Ijoon dubbii isaa isa kana Waaqayyoon hin irraanfatin. Ameen. Hallelujah. Ameen. Mata dureen lallaba koo isa kana jiran ergaa Waaqayyoonaaf kenne isa kana yemmuu sana Waaqayyoon gooftaa kee, Waaqayyoon uumaa kee isa kana hundumaa sii godha. Isa kana hundumaa sii raawwata. Isa kana hundumaa siif hojjeta. Isa kana hundumaa si agarsiise. Uumaa kee hin irraanfatin. Ameen. Waaqayyoon hin irraanfatin. Yemmuu kam meen dubbifan. Yemmuu kam lakkoofsa 12 kaasee akkas jedha. Yemmuu kam kana achi ati nyaattee quuftu yemmuu quuftu manneen gaggaarii keessa yeroo jiraattu saawwan kee bishaan kee yeroo ololanii maatiin kee warqeen kee yemmuu baay'atu wanta ati qabdu hundinuu yeroo siif guddatu yemmus ati garaa kee ololiin qabuun jalqabda. Waaqayyoon gooftaa kees biyya Gibxi mana garbaa si baase sana hin irraanfatta. Yemmuu kam kanaachi yemmuu nyaattee quuftu mana gaggaarii keessa jiraachuu yemmuu jalqabdu saawwan keef bishaan kee yemmuu siif baay'atan meetiin keef warqeen kee yemmuu siif baay'atan yemmuu ololuu jalqaban yemmuu guddatu wanti ati qabdu hundumtuu yemmuu guddatu Waaqayyoon uumaa kee hin irraanfatin. Ameen. Irraanfatin Waaqayyo. Isa biraan si gee, isa si qaqqabsiise, isa kana si agarsiise. Mana ijaarratiin itti yemmuu galu. Jireenya kanaan dura hin beekne abboonni kee jiraatanii hin beekne jiraachuu yemmuu jalqabdu yemmuu quuftu. Waaqayyo saba isaa fi rakkina sodaatee hin beeku. Waaqayyo saba isaaf badhaadhummaa sodaata. Jireenya walqixxaataa sodaata. Milkaa'ummaa sodaata. Yemmus nan irraanfatin. Yemmus nan dhiisin. Yemmus narraa hin galagalin. Waaqayyoon hin irraanfatinaa. Waaqayyoon yaadadhaa. Maal jechuudha? Waaqayyoon irraanfachuu jechuun maal jechuudha? Namni attamitti uumaa isaa irraanfata? Waaqayyo isaa irraanfata. Masadiin isinitti himu. Attamitti namni Waaqayyoon uumaa isaa, Waaqayyoon abbaa isaa, Waaqayyoon gooftaa isaa isa waan hundumaa isaa godhe irraanfata. Waaqayyoon irraanfachuu jechuun tokkoffaa abboommii isaa yeroo dhiisuu. Inni irraanfate namni Waaqayyoon kan jedhamu, inni irraanfatte namni Waaqayyoon kan jedhamu abboommii isaa yeroo eeguudhiif Waaqayyoon irraanfatte irraachuu. Lammaffaa wanta qajeelaa ta'e yeroo dhaabnu wanta qajeelaa ta'e hojjechuu raawwachuu gochuu yemmuu dhaabnu namni Waaqayyoon irraanfate uumaa isaa irraanfate. Sadaffaa seerrata isaa yemmuu daganu. Seerrata isaa yemmuu dagatu namni Waaqayyoon irraanfateera jedhamu. Waaqayyoon irraanfachuu jechuun isa kana wangeela jedha. Akkas jedhadha. Egaa ati abboommii isaa wanta qajeelaa ta'e seerrata isaa warran arrasii abboomu kana eeguun dhiisin
waaqayyoon gooftaa kee akkan irraanfannetti of eeggadhu. Hallelujah. Irraan deebi'e jechuudha. Egaa abboommii isaa wanta qajeelaa ta'e seerrata isaa isanarra bisi abboomus eeguun dhiisin waaqayyoon gooftaa kee akkan irraanfanneef of eeggadhu. Of eeggadhu. Kuni diniina mastanqaqiyaa isa jedhamu. waaqayyoon gooftaa kee akkan irraanfanneef of eeggadhu. Maal gochuudhaan? Abboommii isaa eeguu dhiisuudhaan. Maal gochuudhaan? Wanta qajeelaa ta'e gochuu dhiisuudhaan. Maal gochuudhaan? Seerrata isaa raawwachuu dhiisuudhaan waaqayyoon gooftaa kee akka hin irraanfanneef of eeggadhu. Garaa kee keessatti akkas jettee hin yaadin. Hin dubbatiin jedha. Yommuu waaqayyo kana godhu ololof hin qabin. Ololof hin qabin. Humna kootu jabinoo kootu kana godhan jedhin. Waa gargaaru. Humna kootu kana godhu. Jabina kootu kana godhu hin jedhin. Ololof hin qabin. Yommuu waaqayyo si milkeessu yeroo waaqayyo fiixaan si baasu yeroo waaqayyo jireenyatti hin eegne si jiraachisuu jalqabu ololof hin qabin. Of tuulummaadhaan hin morma waaqa. Humna kootu kana godhan jedhin. Lakkoofsa 14. Yommuu ati garaa kee keessatti ololof qabuun jalqabda waaqayyoon gooftaa keessa biyya Gibxi mana garbummaa sanaa si baase hin irraanfatin. Waaqayyoon isa mana garbummaati si baase, isa si dabarse, isa nama si godhe, isa harka nama jalaa si baase of si dandeessise waaqayyoon irraanfatin. Ololof hin qabin. Humna kootu jabina kootu kana godhe hin jedhin akkas. Yommuu waaqayyo kana hundumaa siif godhu lakkoofsa 17 kanaafis garaa kee humna kootu jabina irree kootu badhaadhummaa kana anaaf fideen jetta ta'a. Humna kootu kana godhan jedhin. Jabina irree kootu kana godhan jedhin. Waaqayyo isa sii godhe. Waaqayyo isa sii hojjete. Waaqayyo isa sii raawwate. Waaqayyo isa kakate sana yaadatee waan guddaa kana sii godhe kana hin irraanfatin. Waaqayyoon hin irraanfatin. Uumaa kee yaadadhu. Galanni isaaf haa ta'u. Ameen. 18 garuu waaqayyoon gooftaa kee akkuma har'a godhe kana kakuus abboota kee abdachiise cimsuudhaaf jedhee ati badhaadhummaa akka argattuuf humna waan siif kenneef isa yaadadhu. Hallelujah. Ameen. Waaqayyotu kakuu abboota keef kakate yaadateetu humna akka argattu si godhe. Kun akka argitu si godhe. Kanaaf isa siif godhe waaqa kee hin irraanfatin. Uumaa kee hin irraanfatin. Isa yaadadhu. Firoota koo, obboloota koo, bara isiniif darbu, bara nuuf darbu, bara gaariitti jiraachuu jalqabnu. Waaqayyo isaa kakuusaaf jedhee nuu raawwate sana bara quufaa, bara wanti hundumti nu ollu qixxaatu akka hin irraanfanneef of eeggachuun gaariidha. Akkuma yeroo rakkina keenya irraanfachuu qabnu waaqayyoon. Akkuma yeroo dhaba keenya, akkuma yeroo balballi cufamee, akkuma yeroo waan goonu wallaallee sanaa waaqayyoon irraanfachuu hin qabnu. Uumaa keenya irraanfachuu hin qabnu. Sagalee waaqayyoonaaf kenne isa kana egaa abboommii isaa wanta qajeelaa ta'e seerrata isaa wanta narrasi abboomu eeguun dhiisin waaqayyoon gooftaa kee akka hin irraanfannetti of eeggadhu jedha. Waaqayyoon yaadachaa bara keenya hundumaa akka xumurruuf waaqayyoo ayyaana isaa hunduma keenyaaf haa baay'isu. Ameen. Hunduma keenya gargaaru. Daawit kadhannaa tokko kadhate macaafa faarfannaa irraa. Ani waaqayyoo waa tokkicha nan kadhadhaa. Isas argachuu nan fedha. Innis bara jireenya koo hundumaa mana waaqayyoo keessa jiraachuu, fuula isaa dura jiraachuu, isaa wajjin dhumni keenya waaqayyoo wajjin nuuf haa ta'u. Ameen. Egereen keenya, xumurri keenya
waaqayyoochin dhuunfaa ta'u. Uumaa keenya yaadachaa akka jiraannu waaqayyoon akka hin irraanfanneef waaqayyoo anaanis isiniinis hunduma keenya hagargaaru waaqayyoon akka hin irraanfanneef gorfamuu isaanii kun gorsa waaqayyooti. Gorsa waaqayyoo kana warra hojiirra oolchan akka taanuuf innumti akka nu gargaaruuf kadhata gabaabaa kadhannaa hin kadhanna. Yaa Waaqayyo Abbaa, yaa Waaqayyo Ilmaa, yaa Waaqayyo Hafuura Qulqulluu Waaqa sadan tokko. Barri jireenya kee dhuma kan hin qabne alfaa omeegaa jalqabaaf dhuma waan hundumaa kan taate. Uumaa waaqaaf lafaa argama waan hundumaa yeroo kana si galateeffannaa. Karaa TV kanaa, karaa YouTube kanaa, karaa FB kanaa sagalee kee nutti dubbachaa waan jirtuuf maqaa Yesuus Kiristoosiin galanni siif haa ta'u. Har'ammoo yaa Waaqayyo akeekkachiisa guddaan gara keenya dhufte, diiniina guddaan gara keenya dhufte. Yeroo siif mijatu, yeroo siif qixxaatu, yeroo nyaattee quuftu, yeroo siif mijatu, mana ijaarratinitti yemmuu galtu, yemmuu wanta ati qabdu hundumtuu siif guddatu, nan irraanfatiin jettee yaa Waaqayyo. Nan irraanfatiin jettee yaa Waaqayyo. Sin kadha obboleettii kanaaf obboleessa kanaaf ofii koof bara jiraannu kana keessatti yaa Gooftaa si wajjin olii gallee akka jiraannu yaada kee raawwachaa akka jiraannu fedha kee raawwachaa akka jiraannu Yesuus Kiristoosiin ati nu gargaari. Warri si dhiisan hin badu. Warri si dhiisan yaa Waaqayyo lafarraa haxaamanii badu. Warri si dhiisan yaa Waaqayyo ibiddaaf irbaata ta'u. Yaa Waaqayyo ibiddaaf qoraan ta'u. Raammoodhaaf irbaata ta'u. Adiraa yaa Waaqayyo warra si yaadachaa adeeman akka taanuuf bara hamaa kana keessaa ati nu gargaari. Barichi nama nagachiisa. Barichi nama irraanfachiisa. Barichi yaa Waaqayyo Gooftaa isa kan keetii nama harkaa gatuu barbaada. Yaa Waaqayyo anatti buleettii kana buleessa kana buloota kanatti nan irraanfatinaa na yaadadhaa jettee waan nutti dubbatteef galanni siif haa ta'u. Fuuldura keenya eebba guddaatu jira. Akuu guddaatu jira. Waadaa guddaatu jira. Nu yaadatta yaa Waaqayyo ati. Nu yaadatta. Akka dhiyeetti nafuun yaa Waaqayyo nima bari'a. Yaa Waaqayyo dukkanni kun ima ifa. Rakkinni kun ima darba. Yaa Waaqayyo Gooftaa innati jette inuma raawwatama. Innati jette inuma ta'a. Innati jette hinafu yaa Waaqayyo. Amma duwwaa yoo fakkaate iyyuu, amma honaa yoo fakkaate iyyuu, amma akka fooniitti teenyee yemmuu ilaallu waan hin fakkaanne yoo fakkaate iyyuu innata jette hin ta'a. Galanni siif haa ta'u. Ameen. Ulfaat innati jette inuma ta'a. Hallelujah. Inuma nu yaadatta Gooftaa. Akkuma nu millatta. Inuma haala kana jijjiirta yaa Waaqayyo. Garuu yeroo sana yaa Waaqayyo akkasin irraanfanne akkasin daganne akka ololif hin qabne humna keenyatu jabina keenyatu kana godhe kan jenne siif akka kufnu siif ulfina akka laannu siif akka sagannu siin waan hundumaa caalaa moosifanne akka jiraannu ayyaana kee nu baay'isi. Obboloota TV kanarraa tajaajilaniif ayyaana kee baay'isi. Humna kee dabaliif hojii kan akka isaan hojjetaniif dandeettii waaqarraa ayyaana waaqarraa humna waaqarraati isaaniif laadhu. Yeroo hundumaa arti kee yaa Waaqayyo sagantaa kana keessatti argamee hojii haa hojjetu. Yeroo nu laatteef eebbifami. Amma ammaatti yaa Waaqayyo nu hojii waan taateef si haa galatu. Waan ta'ee hundumaaf ulfinni isaa galanni isaa kabaji isaa kan kee haa ta'u. Bara jiraannu hundumaa jiraanne akka jiraannuuf nu gargaara. Gooftaa keenya Yesuusiin. Ameen. Waaqayyo si eebbisuu ulfaadha. Ameen. Lubaa Waaqayyo waaqarraa eebba saasa dhuma hin qabne bantii waaqaa banee dachaa jireenya keessan bara keessana eebbisu Waaqayyoon gargaaree Waaqayyoon nafaan godhatee isiniin dubbate bara keessan hundumaa jireenya keessan dhuunfatu gara isin adeemtan hundumaatti ifa isaatiin ibsaa gaararraa isin haa godhu Waaqayyoon keessan geggeessaa keessan haa ta'u akkuma isin qajeelummaa kanaanii hojii Waaqayyoo hojjetan bara keessan isiniif haa bareechu jalqaba keessaniif dhuma keessan isiniif haa tolchu Gooftaanii kana caalaatti ibsaa gaararraa isin haa godhu furmaata isin haa godhu Gooftaanii dhala keessaniif dhaloota keessaniif immoo haa darbu ayyaanni kun Waaqayyoo isin haa dhaabu humna isaa isiniif haa kennu diinonni keessan kan rukutaman ta'an eebbifamaa eebbaaf ta'a. Hallelujah. Waaqayyoo gaa Waaqayyoon hin irraanfatinaa nuun jedhe dubbiinsaa. Isa nu uume irraanfachuun baay'ee wanta gadheedha. Kanaaf Waaqayyoon hin irraanfatinaa.
waan hundumtuu wal isiniif yeroo qixxaatu manan ijaarratanitti galtanii qabeenyan qabnetti seentanii yerootti dhimma baatanii humna kootiin argadhe beekumsa kootiin argadhe dadhabee itti jooreen argadhe jettanii waaqa keessan isa kana sinii godhe hin irraanfatinaa. Abboommii isaa eegaa, seera isaa eegaa, qajeelummaadhaan deddeebi'aa jedheetu dubbii Waaqayyo har'a nutti dubbate. Qajeelummaa isaa keessa akka deddeebinu, abboommii isaa akka eegnu, seera isaa akka eegnu, ulfina isaaf laannee, isaaf gadi jennee, isa of irratti moosifnee, bara keenya hundumaa dhuunfatee gooftaan keenyatti darbee mootummaa isaa dhaaltuu mootummaa isaatii nu haa godhun jedha. Eebbifamaa eebbaasaa hamma ammaatti nu wajjinii turuu keessaniif baay'ee isin jaallannaa, baay'ee isin kabajnaa, jiraadhaa eebbifamaa. Ayyaanni isaa isiniif baay'atu, fayyaa guutuu, nagaa guutuu isiniif kennu, jireenyi keessan kan isin qabdan hundumtu kan eebbifame haa ta'u. Sagantaa kana fakkaatuun amma deebinee wal arginutti nagaa Waaqayyoon nuuf turaa. Faarfannaa kanaan nagaa isinitti dhaamna.